Alfandi Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii Alfandi Media kunoo dhufnee ragaa har'ammoo waa'ee daramaa yookiin gifti Faatumaa isiniif fudhannee dhufne. Daramaan yookiin gifti Faatumaan dhufiitiinsaa zabana Faaximiyyoota Masrii bitanuu keessa naannoo Itoophiyaa kanatti as bal'achuu danda'eera. Garuu namoonni keenya immoo daramaa kana gifti Faatumaa kana gosa aadaa jalaa calaqqisiisuun itti fayyadamaa turanii. Fakkeenyaaf zabana dargii masarata timirti jedhee dargiin yeroo dubartoota keenya kan mana barumsaatti guuru dubartoonni keenya mana barumsaa dhaqanii galuu fidide Amaariffii kun haahuu haay edhaa ol waan tokko galuu fidide jennaan baanii yaanii daramaatti shaadhanii galanii dhaqanii daramaatti galanii moo hin teenye ani beeku afaan Amaaraa faaruu Faatumaan Tamaara eegifti Zaaraa ani beeku afaan Amaaraa faaruu Faatumaan Tamaara eegifti Zaaraa akkas jechaagaa sirna gabroonfataa aadaa duudhaa sirna gabroonfataa ofirraa deebisaa turanii isiniin jedhaa guutuu qophii kanaatiif immoo Alfandi Media Channel YouTube irratti galaatii subscribe godhaa ilaalaa guutuu qophii kana isiniin jedhaa galatooma.